faraayyaa iddoo qabsiisa jechuudha geenye osoo fiidoo takka illee hin mariin osoo irratti hin dawwaliin faraan kallattiin barbaannee itti dhaynee jirra. Galatooma qajeelli sitti. Ilmaan kee itti deebina. Ilmaan kee iyyaafattee bakka jiran gartee. Iyyaafadhe argee. Eessi jiran. Manuma isin jirtu jira mana raba. Daleeddee jirti faraan ismaanu jalaa badee laf karaarra jiru. Rabbi waraana isaan dandaatti gadhiisee akka gartanitti gaa Rabbi umrii dheeressu baartuu biifi raajee bultumuut qabanii jiranii farhaan fakkaannee dheyne nuti farhaan fakkaannee dheyne tiine kanaaf kanaannee finne hoggaa nuti finne manatti nurra naqe maallaqa buusinaan jedhani wayita isaan maallaqa buusinaan jedhani callisee mantaa leesh anta maati faam yaa hajar naan jedhan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع كفوني هردتها في خبجمتها قبوت جرجت اسمي جدا. أرجع قنو وقت أركم من بيت نسنو نبرس مجرك أمان مناس يادو سباب برت أركمنا. سلام دعوة يادو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع كفوني دعوة تدا هردتها كينيا جرجت نجني كيسم برادا. إيه كما فيديو أم مدرو قبوت ويا مدرو اسمي جديس. faraan qabamuudhaani yaaddoon karaa mana isaa deebi'uudhaani nuti irraatollee illee jira kaadhufnee bagara binagayaan si baase yaaddoo yaanii namni addaan fagoo gala magaalaa kana keessa makiinaa meeqaan nama fida akkasumatti akka viidiyoo amma dura gartanitti deemnee fagoo san farhaan dheeynee farhaan magaalaa kana finnee ammallee qaamaan yaaddoo deemnee mana isaa dhufnee jirra addaan fagoodha aslan silaa addaan fagoo baate qaxadhumnee bagara binagayaan si baase jenneeni bagara binagayaan si baase yaaddoo kan alhamdulillah isinillee baga nagaan na eegani eeywa fuula katara ammallee gaddaan si mul'ata waan aare eeywa aaraa sirraa mul'ata waan ilmaan isaa duuba mana jirreefi yaani ilmaan mana dhiisee ba'ee ilmaan malee mana deebi'ee aara kana itti jira fuulli isaa qabii miti viidiyoo irratti gartan nama gammachuu qabu fakkaatu inshaallah rabbi ilmaan katis maatii heeris nagaa rabbii irratti illee haa deebisu jenna ni deebisne inshaallah bismillah du'aa yaa godhani hordoftoonni takkanaatiin isiniin jaa akkam isira hidhaan maal fakkaatti hidhaan kaabeetee silaa akkuma beekamu hidhaan tuni nama keenya abdii kutachiitti ayyee dhiiraatu hidhame akkuma jedhani garuu jabana kana dhalaan nima jedhamti kanaafuu sun bakki isaan itti hidhan sun waa mana hidhaatis miti hidha hannaati haallee hidhaa hattuuti sun aywa hidhaa hattuuti hattu sodaattuudha maal jedhe hattu sodaattu silaa onnee qabaattee atu firraa onne goota kaanii abbaa biyyaatti sodaattee hidhamtee immoo sodaa miti jarri meeshaa qaba meeshaa sodaa hidhannoon isaanii guutuudha nam tokkoo miti nama afurii nama afur wanni gootu hin jirtu garuu silaa isaa meeshaa qabaachuu baatan immoo nam lama akkana keessaa yoo ta'e fiigee baachuu ni danda'a. Garuu jarri meeshaa hidhannoo guutuu qaba waan ta'eef wanni godhan hin jirtu. Yoon dura fiigee na jedhu kaasan illee hin beekattee marka kanneen irraa. Harkaan kanneen yeroo san illee calliseetu manta. Waan hajar jira. Cal. Waan hajar. Maati faama arabii jan. Calumaan jeeji. Calumaan jeeji. Meeqatti gaafata maallaqa? Isuma akka isin asirratti dantaasisan itti bilbilaati arabii turjubanaa naa ta'uu hin jenne. Ayyee. Aywa shuu qaduu hanjam fooqanaa jan. Ayyee. شل المرة حق الناس ها بعدين تحنجم فوق راجع ايوه كنافو انا واتكاو كيسن قلجني بودره ما في مجا بعرفاتو قبي مجا نبل بالجيزه جرب بالبلان فرحان ايوه كان جرب بالبلان يا صديق تعال انت ما ينفع يا اخي ما فيش فايده منك ولا حاجه ما تحسنا ما بالله خساره يعني لانه اني nyaata bareedaa naaf fidanii ni nyaadha bismillah jee nyaadha waan godhan hin jiru jeetuma calliseet mootaa jechi halkan lama qofa kana ani rafini yeroo mana godhu deeman jee manni dhaatis waa kanaa miti halkan lameen san manniidhaa kaa akka miila tajaajila hedduudha tajaajila ajaa'ibaa qabdaa yeroo maaliif tajaajila maala rafta tajaajila firaasha ajaa'ibaa kana rafta wallahi qabbanti seente gaama magaalaa himu kun bula sifi demmoo tajaajilli xaanni kun dhiiroo maalirraa haruuf yeeti sampaa fi rakkachuu ture malee halkan lamaan sanii rafne. Yoo akka tajaajila daa godhanii na tasgabbeessanii nyaachisanii na baasanii maallaqa guddaa na gaafatan jettee yaadu jirtatti. Laa ofuma isaan na godhu deeman hin beekne na gabbisaniitiin na qalachuu deemu mooyyee.
gabbina ka namni nama gabbisee nama galata kun abbiitii amma gaafate namas nama galata irraan deebitu ummata la araba keessa yaman turre akka arabaatti deebine araba keessa yamanii tuutu amma yaman kana ka durii miti hamaan keessa seenee jira hamaan keessa seenee jira yaman ta durii miti yamanoo amma garagalte jirti arabni yaman maashaallah tabaarakallah namni keenya yoo karaa deeme waan firraa qabu baasee si kana qarshii keessaa qabu siif kana rakkattee biraan dabartu ammallee yoo dhugaa dubbanne biyya keenyaa fi as walitti yoo kennee ilaalle biyya tanaatu harka miiqarra jira biyya teenyarra sansaan amma biyya teenyatti fakkeenyaaf gandaa fi ganda hedduutti yoo waan ni kortame baasa korta takkaa'u baajaajii korta baajaajii sun yoo shilingii irrate shilingii yoo jala irrate aywa simpuudhaan 50 santiimii yoo jala irrate aywa simpuudhaan waraad baakee naateen jinyanitti jira zirba arabni amma biyya tanatti ibbaa yoo sirraa irrate يا أخي خلي ما عليك منه زنجان لا يسام مشكلة كمان كرسنتي يوم قبل ما فيش يا سواق بيرتين اطلع يا أختي اطلع يا أخي أيوة بلاش شغلت بلاش تبقى كيف تسجيسر دي تانية كم بانقود دو عمري سوا وقع جاتا مي خنا يدي تعرفتي وبالر بين إيه والله وبالله دي تانية سامبر وني كانوا أورمو قناتي تجاوا بانقولاتا بيدته أفانا ما أعرف ستادو قافة دبرته سنسر ما هو أفان أورمو أما بيوم ثاني سنة خامة قدر ثاني متين يا ده من زمان دي منامي أما بيتي جيرام تجرتي يعني ولسني غرغارة من زمان إيش متين أنا غرغارة بيجي نانتي لقى دبتشو راه نمني كهني كاتي شو أولكه تيكو بيكمتي ماري كابو أماري فازا سلا أفان في بدي زورا مالي أفان ما بدي أفان في بدي زورا أيوة ترى تلقى أما أفان اللي جرمه جري هي سجيبهم دي أفان كوي جرا أفان أورمو دبتو جاني جان بيجي ما خيستو أفان ما عرفت عندي فما جا ما قالك في النجو تو خيستي أفان أورمو تيوني وعندي بقرما جرون تنايو أكتر ربي جه بلسوم وقص دبنا أستني مالي دبنا أستني مالي في وانا نجي نوفي دون دا فيه دوغا سبانو نتي قال كلا خاغل لا لا بيتني تكم يتم واي خنا ما تردبر فلانو البادا ايوه غاف ويرون جيش دبر ان شاء الله قال لا لا تقسيتي هردوتو هاف خبجنتو تخاينيا هنوغا يادون akana jaamana hidaawa inni fakkaatu sinime jira keessatti illee hin rakkanne nama hidaa keessa rakkatee galbee hin fakkaatu gaaf tokko agaaziin Itoophiyaan na hiite beekte ayyee wanni isaan jedhaniif waan biraati miti osoo nuti kanarra yaanuutti afaan Oromootti naasawa magaalaa Finfinnee keessatti biitti tun teessanii nan jedhan afaan kanaan hojjetan agaaziin Hayat binta jahatin qaba yaaddo sabaa kana maqmaqee yaaddo sabaa qoosaa kana biyyatti yaaddo sabaa sibee kamo Mustafa ma sibee kan yaaddo biyyuma baafate moo yamane gidufte ana kuma beekamu dura maqaan yaadataadha maqaa lamaan qaba tokko yaadataadha tokko Mustafaadha Mustafaan ka warri keenya na baasanii ayyee yaadataa immoo kaniin mana barumsaa ittiin barachaa ture أباك يا نبات يادتا مصطفى مو هذا كي يا نبات هذا سيباس ما شاء الله لتو سيمتانه لمانو مكان كي نام متانه يادو مو يادو كبار يادتا راكا كيمتي مصطفى راكا كيمتي يادو ودين جي مكان مغافد يادا سباتين رد لغيتي يوتيوب برده ها يعني أصلي ما بيتي مكان يادو سبات متانه ربي سبات خبر غازي سنتوناني يو يادو سبا بيجر سينجان كما سبا ساتي ياد يچودا بيو غازي ساغا سنسقبني اتسدبم سنجرن فقا هناو دبم تجرتا ايوه يچو كيونن سيغا بده هي مكاسي يادو كنا سبافني ميديا بنني كنو كا اورومو نركا ميديا سن وان سبات يرد لغي هنددبه سلا هيدو تك وان سبات جارتن وان سبا خلاص قامخا وان سبا خنا غرتي ججبيسه يبتورتي اوف متي وانا كسيت يرتو جدا جيدين جلقب ان شاء الله بسم الله عمل لي بدون ديبين كانت يعني قبدا علم ديرا قبدا ريال ما شاء الله تبارك الله مقا اسا خنانيس بنتي وان سباتي سرتي اسوني دنديسا ياد سمو كيسا قبدو ان شاء الله بسم الله تكنات زنجا حدثا خنوتو كاينا ارهون وغا ياد دوجين haasaw ajaa'iba keessa seenee haasaw ajaa'iba kana haasaw jiranii dhageessanii takkanaati siniin jenna duba
akkami faraan ifati wallabbiin si faraan jidduu jirtu dhumte wallabbiin hin dhumne abbaa isaatii fi ummaan isaa dhufanii wajjin haasofne ayyee manguddoo qabanneeti guyyaa biraa isinitti deebinaa jedheeti nu biraa deema. Yaani hidhaarraa manguddummaan baateeti. Manguddummaan hin baate. Hidhaarraa Baharii fi Raajuu fi Nabiilas qabnaani mucaan gadhiisaa jedhanii na gadhiisa. Waan nutillee akkamitti yaaddoo akkana godhaa jechuudhaan karaa viidiyoo sanirratti nutillee hoggaa bara akkanatti yaaddoo sabaatii fi farhaan jidduu waldhabbiin akkanaa dhuftee yaaddoo itti dhaheenee jirra ilmoo biyya dhalattee ilmoo taariba dhuftee miti akka sanyaatti haadha abbaa biraa ala bahee akkamitti akkana fagaataa jenneetiin ilmoo tonnuti ni yaanne akkamitti akkana fagaataa magaalaa na keessaa akkamitti akkasitti onnee horee ilmoon biyya dhalatte dubara dubbachuudhaaf akkasitti onnee horateen fagaatu. Yani sidaan ka wal jaalatanis duraanis faraan namoonni beeka yaaddoo faraan qaceelloo wal jaalatanii sababa gaa tasliimitti wal dhabbiin tun jidduu dhuftee taa'ee bakka akkana godhee jee naasu saniin baafate magaalaa tana keessaa naasu saniin baafatee itti dheenee faraan akkasitti naqeetuma wayin bitadha jee gabbee mucaan waliin deebi'u osuma jennu ichiin kute. Tamaam ichiin kute akkuma kutatti illee hin hafne du'aa itti goone. Qilleensa raayis hedduu dhugaa rabbii dubbachuuf hordoftoonni keetii si jaalatan Oromoo qilleensa kaara jirtu guutuun si jaalatan nama rabbiin jaalate ilma namaallee hin jaalataa jira jaalatan dhugaa rabbiin qabdaa garree jira hidhaa keessatti rabbiin waa jaalatu rabbiin si jaalata ilmi namaatis si jaalata yaa jaalee ilmi namaa si jaalatu hedduu garree ichirratti du'aahin namni si godhaa jiruu fi gargaarsi du'aahin daawwattoota agartanii jirtan akka nama gammachiisaa qabame maashaallah tabaarakarraa yoomiyyuu namni nama miidhe namni nama zallame bari hin badu ni beektaa takkitti isaa namni nama zallame hin badu akkasii qabamee jira amma gaa inshaallah bismillah rabbi isin jidduu hafetu isin janna haa dubbii isin jidduu jirtu ni dhumti inshaallah harka alagaati eegisi baase dubbii manuma keessa deebisaniiti Oromoon aadaa fi safuu qabna isin jidduutti ilaalanii hafetan mucaan kun ammaa haadhaa fi abbaa qaba. Muslima qofaa miti beektee Oromoon kiristaanonis waaqeffataanis Oromoon kun hundinuu garaa laafa. Oromoon garaa bal'atti garaa bal'ata. Nama jaalatti. Ilma Oromootii miti nafxanyaan yoo gocha tokko irraa raawwattee dhiifama nama gootiif. Dhiifama walii godhuun bareedaa. Amma akkasii garuu immoo namoonni tokko warroonni nafxanyaan Oromoon dhiifama nu gootettanii nama Oromoo harkaan hin tuqnaa isin jedha. Sumaanuu keessa isin dhaabbachaa jira waan takka namni Oromoo tuquu ifee gaadhaa isin jechaa jira yaaddoo saba. Waan irraa yaaddoo baafateef isin himee jira. Nama saba isaa tuquu hin fadhuu asiniin muramaa isiniin jee jira dhageessanii jirtanii. Oromoo garaa bal'atti namatti xuuxxanii fittiin kaasinaa yoo fit kaastan namarraa hin teessuu isin jechuu jira. Takkasiiti gaamma waa'ee haadha jecha jiran araba bira. Kunoo mee ilaala gaarumina. Araba kanaatis maashaallah tabarakallah namni araba bira dalagu araba biyya biraas laa taate obboleettiin teeggaa taariba dhufte Suudii Arabiyaa keessatti obboleettiin teegguu taariba dhufte obboleettii teessanuu gabbuutee fudhachuu sitti hin dhiisanii bootaatti teessuun qabdu fuudhan bira fidiyootti namatti hin dhiisan ilmaan sadii wajji haati ilmaan sadii ilmaan isii guurattee maashaallah tabarakallah dandii arabaa waliin dandee taa'u jira aboo araba kanaas rabbii umrii adeeres. Rabbi muree hundaa miti garuu beektaa namni tokko miskiinni. Oromoo keessaa tokko jira, Amaara keessaa ni jira. Araba keessaa tokko jira. Rabbi muree adeeressu inshaallah bismillah ilmaan keetii fi jaallatanii rabbi nagaa walitti sin adeemsisu. Isin jenna. Akkami duuba barbaadanii jiranii sitti dhaqanii akkam jettee waa'ee galiinsaa irraa isin. Waa'ee galiinsaa ammatti hin dubbanne. Maguddummaan of hojjetammoo akkam isin jettee isin haala waan deebi'aa ni qabdi moo qabdu? Gaafanne ijoollees dubbise ijoollee fudhachuu dandeessa rakkoon hin jiru jettee waa'ee isii galuu ammoo hin dubbanne. Lashin galchina tiisii tana. Lashin galchina yaaddo jireenya biyya namaa kaanii beekta haadha ilmaan sadiiti. Haati ilmaan sadii ala taa'uun taatu. Isumarraa dhuftu galuu. Dhalaa feete yoo harkattee namni ilmaan ta'isiin galuu ta'isiin galuu isumarraa dhuftu. Leesh ati keessa hin jirtu. Leesh akkamiin keessa hin jirre? Haalaas dirqamatti jira deemee barbaadi. Akka isin mana deebituun jaaladha. Akka isin ijoollee keessa teessuun jaaladha. Kanaafuu yoo isin mana deebuu barbaadde deebisuun qaba. Isin deebisuun qabaanii ta'e yoo isin deebisuun barbaadde deebi'uun barbaadde maal godhu? Inshaallah rabbi isa keessaa fidu jennaayyee. Rabbi isa keessaa fidu hin danda'a kan inni du'aa eegoonaa fi isa keessaa fidu takkanaati isin jennaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Kunoo
Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya isaanillee haa galatoomanii baay'ee takka isaanillee akka nama tokkotti na barbaadanii jiranii. Kanaafuu isinitti baay'ee sunuu viidiyoon isin jala dheeratee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.